أنا موتي يا أما فولا خيزان كفو فولا درامو ربي تو بيخا فولو فتامو إن فولوس سنة الله عالم أني فولا إنفر يسنين إنجو سوالين التجانا الرافمو كانوا ما نقول رئيس بوسا يام لليسن أفانين بيخون ميدير راجل جيتون إسا يام أنسمفودو جيني التيمة قلتم ملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتو تابي دعوتو تا خينيا أكمل جاء فيا سنين جتة كرتة ورّي الدنيا هندر جرتان نجاء في فيان سنين أبايتون سنين جا أسمان الرمال كبتة رفته جتون كيسان هنورمو ونين الرا كبتة رفته dimma baartuu fi fatiyaatuu fi dimma baartuu baar saarraa akkam nu goggoote dubbii rarraaftee dhiifte dubbii arra fatiyaan manan jirtu gartee bakka gartee nama deebiratti kutee jetteeti haasoyte dubbii rarraaftee dhiifte dubbii addaan nuun baafne dhugaa jirtu san hin himne rarraaftee dhiifte waan jette nun daawwattoota keetiif hordoftoota kee hundaan wanni jette dhugaa jirtu isiniifin himaa jette dhugaa jirtu san nuun himne dubbii akkam goggooti dhugaan ati nuu himuu deemtu san maali isiniifin himaa dhugaa jettee jirta dhugaan ati nuu himuu deemtu san maali daawwattoonni wanni jechaa jiran namni tokkos miyyoo kararraa akka ati dubbattettis afaaniin beekun ilillii qilleensarraayis galcheetiin jiraa afaaniin beekun qilleensarraa galcheetiin jiraa jettee ililliis dhugaa jirtu san akkatti qilleensarraa galchisaniis nuun himne warri daawwattoonni gartee baar miyyoo afaaniin beekun miidiyaarraa galchee jee dubbatee jira warri gartee koomantiidhaan fuudhee kararraa galchemu akkamiin galchee jettaniis dubbiin tun addaan hin baane amma dura gaafuma inni deebisaa nu kanna eeyna baar miyyoo san gartee osoo hin fuudhiniis dhugaa jirtu itti himee miidiyaarraa galchuu ni mala warri fuudhee gartee miidiyaarraa galche jettaniis tana isumaatu adda nu baasa daawwattoonni keenya gartee warri baar jarjartaniiti akka waan baar miyyoo san fuudhetti arrabsu jirtan dhugaa jirtu lafa nuun keenye hanguma inni lafa nuu kaa'u eeyna jarjartaniiti baaris arrabsanii deebitanii fatiyaanis warreen gartee akka biyyatti gartee biyyummatti ooftanii dhiirtee alagaa alagumaa jalaa deemii jettaniinis tana jechuu hin qabdaniin jaa maaliif yoo hojjetu taate isaan kun jaarsaa jaartiidha isaan lamaan kun jaarsaa jaartiidha ilmaan meeqa wajji qaban amata meeqa wajjin jiraachuu jiran ilmaan gurguddaa maashaallah ilmaan 5 kuno tashanaffaa garaa qabdii fatiyaan ilmaan 5 wajjin waliin qaban dhiirtee alagaa alagumaa warri jettan Oromoon nuti Oromoodha Oromoon gartee gosummaan walii hin qooddu alagummaan walii hin qooddu alagaan nuti hatti beeynu alagaan Oromoon alagaan teenya nuti gartee Oromoon waliif alagaa miti baar gaafa silaa gartee gaafa silaa Abrahaam Abdallaa ilillii haa fuudhuu Abrahaam Abdallaa
yookaan aartiin qobba'uut ilillii haa fuudhuu intala afuran qallooti jeesanuu akkamitti warra shawaa san tuyxaa warra shawaati jettee warra shawaa akkamitti tuyxaa jee dubbateeti sababii sanitti Abrahaam harka cabse dhee harka cabse akkamitti jaartiiti jedhu tuyxaa jee dhee harka cabse wallolan kanumaafuu warreen isaa baarii sarrabsaa jirtan kafatiyaanis jalaa deemii komantiidhaan jalaa deemii jettan baar fuudhu isaasan hin dubbanne dhugaa jirtu fatiyaa biratti ni hima jee fatiyaan illeen mana hin jirtu jee dubbate ammoo daawwattootaa fi hordoftoonni jarjartanii waayyuu hin dubbatina. Isaan kun jaarsaa yartii waan ta'aniif hin jechu jira ammallee deebii warri komantiidhaan fatiyaadhaan jalaa deemii gartee baar jalaa deemii jettaniis ni jirtanii akkas hin jaamu baar kun niin fuudhe hin jenne yoo fuudheewu gartee yoo baar fuudheewu jalaa deemii jechuun hin danda'amu. Maaliif hin danda'amne ni beektanii yoo baar jaarsaa yartummaa keessatti gartee jaarsaa yartummaa keessatti narroorrisee inni kun narroorrisee fatiyaan jettee dubbatteewu jalaa deemii hin jaamu. Haqa jaarsaa yartii yoo wal dhabanillee qabeeku rabbum. Kanaafuu daawwattootaa fi hordoftoonni keenya jarjartanii wayii isin arrabsinaa warri waa arrabsitan warra waa arrabsaniifin dhaama irra deebi'ee ammaas dubbadheetillee jira viidiyoo san tana keessatti viidiyoo baar waraabe san keessatti waa dubbattanii tafatiyaa keessatti illee komantii barreessanii jalaa deemii jettanii haasoftanii jirtan maaliif yoo kana dubbattu jettanillee dhugaa jirtu san baar hanga inni lafa nuuqaa'utti fatiyaadhaan dhiisii deemii jettaniitillee haasoftan komantii hedduu kennitan ammoo ani warra gartee warra niin galatoomfadhu daawwattootaa fi hordoftoota keessaa fatiyaadhaan obsi warra juusan warra fatiyaan obsi juusan niin galatoomfadha akka ajaa'ibaatti hin galatoomfadha ammallee galatoomaan jaa isanuma hundaa'u warra dogoggoraan baarii sarrabsee fatiyaanis ilmaan dhiisii deemii jawsan ilmoon gartee ilmoon ilmuma teetirra taifii dhaltirra dhaabdee laaloo qabda oromoon waan jette akka haaraniin muka hin darbanii waan shiddatan dhabanii jettee yoo fatiyaan gartee aarteewu ilmaan san darbii deemii jechuun hin dubbatamu waan dubbatamuu qabaatii miti yoo inni dhuguma saniin fuudheewu ammoo kutaa fi akka gandatti gartee warri fatiyaadhaan akka gandatti akka warra biyyummatti dhiirtii alagaa alagumaa jettaniin hireen qooda rabbiitii jette oromoon nama bakkaa dhufe namni gaafa uumame gaafa dura uumamu rifeensa kee kana walitti hidhajan nama wal fuudhu deemu qooda rabbiitiin qoodaa wal fuudha malee namni gartee biyyummaadhaan wal hin fuudhu gaafa dhaltu rabbiin namaa katabe anaafis isaafis isiifis nama wal fuudhu deemu sani malee silaa namni akka wal jaalatuun namni yeroo takka mee ilaala namni wal jaalatu wal hin fuudhu ka wal hin jaalanneetu wal fuudha kanaafuu biyyummaa warri jettan warri gartee dhiira alagaa jettan jettanii baar arrabsaniis boodaas waan dubbatan dhabdan arraba kanaas asumaan akka xiqqeeffattan inni isin dhaama inni nu gartee gabbee nuun dubbanne dubbii tana fannisee addiise afaaniin beekuun micciyoo ilillii qilleensa irraa galchee yaa amma fuudhee galchee warri jettaniis
sirriidhaa isiniin jee warri wal quba qabdan ililliidhaan jawus sirriidhaa ha wal quban qabdan jettaniis sirriidhaa dubbii sirriitii jee dhugaa jirtu anumaatu isinii himaa gabbee jee. Kanumaafuu daawwattootaa fi hordoftoota keenya dhugaan inni nu himu tun tamilaata jechuun keessanis hin oolamu. Dhugaa inni nu himu kana dubbii fannisee waan dhiiseef isumaan nu hima jenneeti isee eegganna. Jarjartanii waayyuu akkan dubbanne dhaamsaan isinii dhaamaan isin jaa. Namni tokko daawwattootaa fi hordoftoota keenya namni tokko yoo dogoggora qabaatees keessaanillee dubbiftanii bakki sun dogoggora hin taane bakka akkasii sana irraa taa'ii namaan jechuunis waan bareedaadha. Karuma sirriirra nama keessi dogoggora yoo abbaan san qabaate maaliif dogoggora kana abbaan ofirratti hin beeku dhugaadha. Dogoggora namaan namarra beeka. Dogoggora warri namarratti agartan kun bakka tanatti keessaanis gartee keessaanis ati bakka tana karaa keessaatiin feetan bilbiltanii bakka tanatti dogoggora jirta jechuun ni dandeessanii. Ammoo warra waan hedduu dubbatanii jira. Warri waan hedduu dubbate baar miyyoo tana nyaachuuf deemaa akka yaadetti warra jettanii ni jira. Sun jaamuun qabu rabbii gartee tarabbii ammaan dhufeen qabu nutummaan kun warri ammaa asirra jiru kun gartee nummaan kun san rabbii harkaa qaba. Waan rabbii harkaa qabu fa'aa namni nama nyaachuu hin danda'u. Namni nama nyaachuu hin danda'u. Rabbii ruuhii tana qaama uumee fuudha. Qaamatti uumeetu fudhata malee namni ruuhii namaa fuudhuu hin danda'u. Bakka saniis rabbi raamataa godhuu fi nama du'ees kaasuu hin qabdanii isin jaa. Jarjartaniiti akka waan baar fuudhetti baarees arrabsu jirtan. Qaanfadhaa booda gartee itti sheenoytan booda waan dubbattan dhabdan. Hordoftootaa fi daawwattoota baar fi daawwattoota keenya hunda walumaanuu namni yoo karaa sirriirra hin jirre bakka tana sirreeffadhuu jechuun qabdan nama kana artiidhaan yoo roorrifamtellee jalaa deemi hin jaan roorroo isiisan baar kallattiidhaan baar itti roorrifte fatiyaatan bakka kanatti itti roorrifte jaaniin malee dhiira gartee dhiira alagaati dhiirtii alagaa alaguma jalaa deemii warri jettaniis dogoggoraan jaan kun dogoggora guddaa isa saniif bilbiltanii ati bakka tana roorro jirtaa baar itti roorriftee fatiyaa jechuun qabdan turte. Baar gaafa gartee qobboo warra shawaatii gartee tuni warra shawaatii intala afran qallootiin sifuu isaa jeesanuu intala afran qalloo san hin fuuneef gaafa sun fuune silaa gaafni inni fuudhu gaafa sani akkamitti shawaatu itaa shawaanis oromoodhaa nuti ilmaan oromooti kutaa fi amantaan walii hin qoonnu jeeti dubbatee ture hordoftootaa fi daawwattoota keenya quballee ni qabdanii warreen daawwattanii fi kan hin daawwataniis warreen akkana jiru kun xiqqeeffadhaan isin jaasumaan booda maaliif waan dubbatanii nama dhiba. Maan dhiisii deebii jettaniin ilmaan siisanirra namni itti aanu ilmaan kun gudeedasiitii itti laphaatee gurguddittee asiin geesse maashaallah amata meeqa waliin jiraachuu jiranii ilmaan dhiisii deemii jechuun san hin jaamu jaamullee hin qabu yoo inni fuudhallee akkas jechuun hin qabamu. Akkasumallee baarii fi fatiyaan bakka walitti dhufaniis nuti ilmaan oromooti. Ilmaan oromoo jidduu fi moggaa hin qabu bahaa fi dhiya hin qabu. Oromoon maashaallah yeroo ammaan tanaa tokkoomtee jirti. Nuti oromoodha afaan tokko dubbanna
jechi kun jaamuu hin qabu. Jaarsaa jaartirra wanni walitti aanaa hin jiru. Warri miira keessa gartanii gartee deemii jettaniin irraa if qusaddaadhaan isiniin jaa. Saniifuu hordoftoota fi daawwattoota keenya baar dubbii tana rarraaseeti dhiisee isiniifin dhufaan jee waan inni nuu dhufuun gartee walumaan eeyna dubbii fannisee dhiise. Maaliif yoo jettan isiniifin dhufaan jee warri quba qabdaniis warri wal quba dhilliidhaan wal quba qaba jettaniis sirriidhaa. Hawal quba hin qaban jettaniis sirriidhaa jeeti fannisee dhiise. Kanaafuu hordoftoota fi daawwattoota keenya walumaan eegganna. Waan inni dhufuun tana walumaan eegganna. Asirratti dhaamsa komantii warri akkasii barreessan san dhaamsaan isinii dhaamuu qabu. Warreen komantii barreessan san jirjirtanii waa hin dubbatinaadha isiniin jaa. Kanaafuu sillee maaltu si naqee jechuun keessan hin oolamu. Garuu wanni na naqe dubbiin Oromoo yan dhageessaa itti dhiisan naman dhiiftu. Maaliif dubbii tana keessatti waa hubatanii waa dubbachuunis waan jira irratti yoo dubbatte nama naarsitu. Wanni san dhugaa yoo jiraatte wanni san akka hin jirrees innummaanuu akka hin jirrees ni ibse akka jirtus ni ibse addaan hin baafne fannisee dhiise. Gaafa gartee waliin as nuu baan ilillii fi baara waliin as nuu baan waan dubbannu ni qabna gaafas afaan guutuudhaan dubbachuu dandeenya. Gaafasumaa wanni dubbannu jaarsaa jaartiidha isaan kan rabbiin walumaan haa dhiisuu. Gaafa waliin yoo ka fuudhu ta'es yoo kan hin fuunatees abbumaa dubbateetu itti sheena. Yoo ka fuudhatees abbumaa waa san dubbateetu waan hamtuu dubbataniitu itti sheena. Nama sheena jetti dubbiin waan dubbatan arraanni laga dhaqe hin deebu. Afaan warri gartee afaan mucucaatee gartee afaan mucucaatee waan hamtuu dubbatees gaafasuma itti sheena. Hordoftoota fi daawwattoota keenya gartee waan dogoggora kanarraa numa hunda rabbiin waa dhorkuun jaa. Kanaafuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuun isiniin jaa hordoftoota fi daawwattoota keenya.